Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegaleera. Dhimmoota gurguddoo keessaa dubbii himaa qunnamtii uummataa ABO kan taate Najaat Hamzaa eenyu kan jedhuuf waa'ee hojii ishee irratti. Namni bilisummaa uummata ofii kabajaa uummata ofii uummata ofirraa roorroo ittisuuf ala jiru tokko shoorar keessaa jettee gaafa maqaatti maxxansitu sunuu sirrii miti. Fiilmii Afaan Oromoo haaraa sirbii artist Jaafar Yuusufiin barraa'ee tibbana Naayiroobitti eebbifama. Fiilmiin kun addadhaa jedha barreessichi. Seenaa jaarraa tokko baruuf yaate waggaa 100 akka jiraachuu hin qabdu. Kanaafuu haganaa danda'ametti walitti fidee waan uummata Oromoo kanarra gahaa ture gosoota Oromoo hundallee qoradhee. Haleellaa Beenishaangul Gumuzitti dhaqqabeen namootni 5 ajjeefamuu fi Ameerikaan waggoota 20 booda Afgaanistaanii ba'uus qabna. Kan isinitti himu Anzaalaa Lamtaaddesaati. Ka jalqabaatiin har'a naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa bulan keessatti konkolaataa tokko irratti dhukaasa hidhattootni bananiin namootni 5 ajjeefamanii 2 immoo madaaniiru. Ganda Doobii irraa gara magaalaa bulanitti namoota imalaa turan irratti haleellaan kun akka banamee fi taatee kanarratti odeeffannoo dabalataa akka sassaabaa jiran hoogganaan poolisii godina Matakkal Abdii Gooranaa BBC'tti himaniiru. Haleellaa kanarraa kan oolan namni tokko kan nageenya isaaniif jecha eenyummaan isaanii akka ibsamu hin feene akka jedhanitti haleellicha kan raawwatan hidhattoota naannichaadha. Daandii irratti nu eeggatanii sa'aatii 2 irratti utuu imalaa jirru dhukaasa nutti banani. Namootni 5 du'aniiru. Hundi isaanii dhiirotadha. Nuti lubbuun oollee amma hospitaala jirra. Hospitaala naannichaa jiru irraa BBC'n akka mirkaneessuu danda'etti namootni madaan 2 wal'aansa argachaa jiru. Reeffi namoota 5 haleellaa kanaan ajjeefamanii ammoo gara Doobiitti deebi'ee ergamuusaa namootni madaan BBC'tti himaniiru. Ameerikaan bara 2001tti ergama waraana Afgaanistaan keessatti eegalte guutummaa guututti goolabdeetti. Har'a xiyyaarri US inni xumuraa Afgaanistaan keessaa yommuu ba'u Taalibaan gammachuu isaanii ibsataniiru. Firaafolee dhugaasaa gabaasa dabalataa qabdi. Xiyyaarri Ameerikaa isheen dhumaa buufata xiyyaaraa Kaabul keessaa baateetti. Kanaanis turtiin Ameerikaa waggaa 20 Afgaanistaan keessaa goolabameera. Qondaaltonni akka jedhanitti xiyyaarri dhumaa C-17 halkan walakkaa ambaasaadara US qabattee Kaabul keessaa baate. Kanneen yeroo qabameef keessatti ba'uu hin dandeenyeef ammoo haala mijeessuuf hariiroon dippiloomaasii akka itti fufus ibsameera. Erga xiyyaarri Ameerikaa dachee Afgaanistaan keessaa godaanee booda Taalibaan meeshaa waraanaa dhukaasuun gammachuu ibsataa turani. Ameerikaan erga gareen Taalibaan Afgaanistaan to'atanii borumtaasaa gaafa hagayya 14 namoota ishee baasuuf hojii eegalte. Afgaanistaanii fi naannawaa sanatti ajajaa waraanaa US kan ta'an Jeneraal Kenneth McKenzie hagayya 14 irraa eegalanii hanga har'aatti namoota 123 caalan Afgaanistaan keessaa baasuu ibsani. Ergamni US Afgaanistaan keessatti qabaachaa turte xumuramuun erga labsamee booda Waashingtanitti ibsa kan kennan ministeerri dhimma alaa US Anthony Blinken hojiin kun mootummaa US'if qormaata guddaa ture jedhani. Ibsa isaanii kanaanis boqonnaan haaraan eegalameera. Ergamni waraanaa xumuramee ergamni dippiloomaasii eegalameera jechuun ibsaniiru. US yeroodhaaf caasaa dippiloomaasii Afgaanistaan keessaa qabdu gara Qaataar Dohaatti dabarsuu kan himan qondaalli kun lammiilee Ameerikaa fi namoota paaspoortii Ameerikaa qaban hundayyuu yoo isaan fedhan Afgaanistaan keessaa baasuuf akka gargaaran ibsaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo magaalaa Naayiroobii irratti isiniif darbaa jirudha. Amma oduu gaggabaaboon isinitti hima. Naannoo Tigraay, Amaaraa fi Affaaritti waraana mudateen manneen barnootaa 7,000 ol guutummaan guutuutti fi gariin immoo hamma tokko barbadaa'uu isaanii ministeerri barnootaa Itiyoophiyaa beekse. Ministeerri barnootaa Itiyoophiyaa Dr. Geetahuun Makuree akka jedhanitti sababa waraanichaan naannoo Tigraayitti barattootni miiliyoona 1.4 fi barsiisonni 48,000 ol ta'an sirna barnootaan ala ta'uu isaanii ibsaniiru. Magaalaa Finfinneetti manneen barnootaa dhuunfaa dhiibbaa fi kanfaltii fudhatamaa hin taane taasisan irratti tarkaanfiin fudhatamuuf akka ta'e waajjirri barnootaa magaalitti beekse. Waajjirichi ibsa kaleessa baaseen manneen barnootaa dhibbaan lakkaa'aman daballi kaffaltii baay'ee harbeeffame taasisuu isaanii hubachuu himeera. Dhaabbatni fannoo diimaa idil addunyaa akka jedhutti Itoophiyaa dabalatee Afrikaa keessatti namootni 44,000 ol ta'an achi buuteen isaanii dhabameera jedhamuun galmaaniiru. Namootni achi buuteen isaanii dhabamuun galmaan kunneen keessaa 82 kan ta'an biyyoota 7 waraanni keessa jiru irraa akka ta'an dhaabbatichi ibseera.
Kiristaanoo Roonaaldoo kilaba isaa Maanchister Yuunaayiteditti waggaa 10 booda deebi'uun waggaa 2 waliigaltee kilabichaa keessa isa tursiisu mallatteesseera. Yuunaayitid taphataa isaa duraanii amma ganna 36 ta'e Kiristaanoo Roonaaldoo mallatteessuuf yuuroo miiliyoona 15 Yuventusiif kaffaleera. dhimma ittaanutti yoo ceenu Naajaat Hamzaa biyya Ameerikaa kutaa Minnesotaa keessa jiraatti. Dhiyeenya dubbii himaa ABO WABO ta'uun akka hojjettu himame. Garee hidhannoon qabsoo gaggeessu ABO WABO kan mootummaan ABO Shanee jedhuu fi yeroo dhiyoo shororkeessummaan farrajee waliin hojjechuun dhiibbaa qabaachuu maluu fi ofii Naajaat Hamzaa eenyu kan jedhu irratti waa'ee lakoo Hamzaa Huseen waliin turtii taasifteetti. Afaan fartuu shooleedha. Waraana bilisummaa Oromootiin mootummaan Itoophiyaa shororkeessaadha jedhee jiratti bana. Ati dubbii himtuu dhaaba shororkeessaadha jedhamee kana wayita taatume miira akkamiitu sitti dhaga'ame? Wanni jiru maal ta'eeta mootummaan Itoophiyaadha. Maali waraana bilisummaa Oromootiin shororkeessaa jechuun isaa fudhatama waan hin qabaanne asittis jechuudha ija addunyaa duratti fi namni bilisummaa uummata ofii kabajaa uummata ofii uummata ofirraa roorroo ittisuuf ala jiru tokko shororkeessaa jettee gaafa maqaatti maxxansitu sunuu sirrii miti because namni haqaa ofii falmatu namni haqa uummata isaa irra dhaabbatee deemu daandii sanirra maaluu yoo jedhame haqni isaa haqaa dhugaan hin haalamu so waan san ta'eef jecha ani isaan designation isaan laataniif san fudhadheetiin beeku maaliifi dhugaa irratti kan hundaa'e waan hin tahiniif jechuudha. So cunqurfamuma sabni Oromoo keessa jiru kana warra cinqiisan irraa dhorguudhaaf gabbaan maqaa akkasii ittiin maxxansitee jetteetii uummata kana ifitti qaanfachiistee akka isaan ejjetanii ofii isaaniitiif illee ofirraa gabrummaa kana hin qolanne waan godhamuuf yaalame takka godhamaa jiru waan ta'eef malee shororkeessummaa akka isaan hin qabne bareechee hin beeka jechuudha. Rakkoo dhimma Oromoo kanaa sadarkaa idil addunyaatti baasanii gaafachuu dhugaa jiru ibsuu qabsaa'uu hojii aktiivizimiitiin baay'ee beekamtu. Ati immoo warra koongireesaa fa'aa wajjin walitti dhiyaattee dhimma Oromoo kana dhimma uummataa kana dhimma saba cunqurfamaa yeroo gaafattu arginaa sun dhimma uummataa waan ta'eef uummata akka waliigalaatti. Amma garuu dhaabu mootummaan shororkeessaa ittiin jedhee mootummaan egaa amma yeroodhaaf biyya bulchaa jiru shororkeessaadha jedhee moggaasee sana bakka buute ammas falmii kee gaafatti fuftu xiqqoo jijjiirama hin qabaata jettee yaadda akkaataa hawaasi idil addunyaatti si hubatu kun gufuu natti ta'a jettee yaadda moo carraa ta'a jettee yaaddame? Warra karaa nagayaatiin qabsaa'aa ture Oromoo protest #Oromoo protest irraa eegalee saniin duras taanan qooqa keenya bakka adda addatti dheeyinee iyyachuudhaan haqa Oromoo dubbachuudhaaf yaallee qeerroo fi qarree kumaatamaan itti wareegamee jijjiiramni bara 2018 sun dhufe jechuudha. San keessa hawwiin ture maalinni gaafii Oromoodha ni deebiti. Maaliif jennaan itti qabsoonne finne jijjiirama san ala kanaayis namni waan danda'u xiqqastee guddaa godhee warri biyya keessa jiran ammoo lubbuu ofiif lafee ofiif qabeenya ofiif argitee nagaya ofii jeeqeti kan jijjiiramni sun dhufe garuu wanni san booda ta'e ani jijjiirama san finneeti jijjiiramni sun fuudhee nuun bade jechuudha. Hijack godhame revolutionii ilmaan Oromoo aarsaa jilatan itti kafalan gaafiin Oromoon deebi'uu miti Oromummaa nu yakka ta'e gadi bahee jechuudha. Karaa nagayaan qabsoottee yoo milkoofte mana achi alaa galtee walii hojjechuuf yaaltee yoo hidhamte ajjeefamte yoo ari'amte biyyarraa haqni kee yoo ammas kan dhukatu ta'e carraanatti qabdu maalire karuma ta'u hundaanuu qabsaa'uuf murteessitaa jechuudha. So sanii fi asirra geenyes silaa danda'ame 2018 2018tti wanni kun goolabamee bar qabsoon Oromoo silaa wanni nuti barbaannu deebi'ee as sadarkaa kanarra hin geenyu namuu biyya ofii gallee muuxannoo fi barnoota qabnuun biyya san gara adda addaatiin guddisutti deemna ture ba. Najaat amma immoo ati eessa kaateetu ammarra geessee eessatti dhalattee eessatti guddattee haala barnoota kee haala maatii kee eessa turanii ka jedhu gabaabsi naa himime. Ani Harargee tiin dhaladhee san keessaa guddinni kiyya Dirree Dawaadha jechuun achi immoo Dilasin turre bara 1998 biyyaa baanee waanuma kanuma dhimmuma amma irraa haasawaa jirru kan bara baraan generationitti nuti dabru kana. Ofii kiyyaa of baree biyyaan baanee maatiitu qabatee nuun ba'e jechuudha. Achiinas Keeniyaatti akka rifiijitti ammata 2 jiraanneeti kan hafe egaa biyya kanatti ammata 21 dabare kana kan hin dabarse jechuudha. Asumattiin of baree asumattiin guddadhee Minisootaa keessatti barnoonnis haayiskuulii ka'ee hanga sadarkaa olaanaatti asuma.
Ka xumurarraan baanee jirra. Fiilmii haaraan Sirbii jedhu artist Jaafar Yuusufiin barraa'uun gidduu kana Keeniyaa magaalaa Naayiroobitti eebbifama. Fiilmii kana Jaafar waggaa 2 dura Finfinneetti eebbisiisuuf osoo jedhuu hidhamuusaati kan hime. Ammas biyya Keeniyaa keessa jiraata. Qabiyyee fiilmichaa sirbootaa fi bu'a bahii dabarse irratti waliin turtii taasiseera. Mee sirbasaa jalqabaa nu yaadachiisuu naa eegallu. Afanfartuu shooleedha arrangaltuu abbee arrangaltuu boreedha. Afanfartuu shooleedha arrangaltuu abbee arrangaltuu boreedha. Afanfartuu shoolee arrangaltuu maaree arrangaltuu boreedha. Miwaa keessa laalii shooleedha arrangaltuu maaree. Tole Jaafar kun sirba kee yeroo jalqabaatti ati ittiin beekamtedha. Mee Jaafar yeroo dhiyootiin asitti sagaleen kee dhagahamee hin beeku. Mee eessa turte? Fiilmii akka barreessaa turtedha kan hin dhagahee dhuguma kanarra turte? Fiilmii bosonatti hin barreesse yeroo inni bosona ture jechaadha 2014-2015 achitti barreesse Saawuz Afrikaatti kan hin hojjedhe Afrikaa kibbaatti jechaadha. Ergan achitti hojjedhee xumuree booda fiilmiin sun baay'ee baajata guddaadhaan dalagame xiyyaarallee of keessaa qaba bahaara aga Indiyaan Ooshenii irratti deemee dalagee waanuma Oromoo wajjin wal qabatu kamiyyuu jechaadha. Aga bifanaa danda'ameen seenaa jaarraa tokko yaaleera achi keessatti ibsuuf waan Oromoon keessa dabarte jechaadha. Fiilmiin kun fiilmii Sirbii jedhu. Sirbii jedha. Sana booda ergan biyya galeellee dubbiin galaa innaan gallee dubbiin akka galan sana ta'uu diddee yeroo hedduullee deddeebi'ee hidhame. Yeroo tokko Keeniyaallee turte bosonallee turte hagam turte bosona? Bosona waggaa 2 ture. Yeroo sana waayilli kee tokko si waliin ture? Yenna waliin ture caalaa bultumeeti. Waraana kibbaa keessa turtanii? Kibba turre lamaanuu keessa. Ayyee sana booddee Afrikaa kibbaa deemtee achitti fiilmii kan hojjechaa turte? Afrikaa kibbaa deemuuf illee manaan baane yeroo bosonaa baane Keeniyaa dhufnee muuziqaa hojjechuuf turre. Nuyi as dhufee Keeniyaa ga'e immoo mootummaan Itoophiyaa yeroo sana jiru jechaadha. Aga Keeniyaa nu jala dhufanii nu qabuuf dhufnaan asii fuudhanii Mombaasaa nu geessanii Mombaasaatti illee qabamnee turre beektaa Mombaasaatti gaafa qabamnu achi birrii kaffalanii sodaatanii beekaa Taanzaaniyaa nu seensisanii chumarraanitu deddeebinu Saawuz Afrikaa geenye jechaadha. Sana booddee gara fiilmii kana barreessuutti dhuftee waa'ee fiilmii kee kana mee nutti himi waa'ee maalii seenessa gabaabumatti? Namni kamiyyuu yoo fiilmii kana ilaale keessatti of arga jedhee yaada. Sababni isaas seenaa jaarraa tokkooti kan inni as keessatti kaa'e. Seenaa jaarraa tokkoo baruuf yaade waggaa 100 jiraachuu hin qabdu. Kanaafuu haganaa danda'ametti walitti fidee waan uummata Oromoo kanarra gahaa ture. Gosoota Oromoo hundallee qoradhee gosoota Oromoo hundanillee fiilmii kana keessatti hirmaachise. Fiilmiin kun jaalalasii roorroosii waa hundumayyuu waan roorroon nurraan ga'e keessaa amma fakkeenyaaf maatiin faca'uu fa'aa kana qabeenyaan namni ikoonomiidhaan gadi bu'uun jaalalli diigamuun waan kana ka fidu hundumayyuu gabrummaadha. Waan kana bifa danda'ameen beekaa waan Oromoo irra ga'e kamuu hojjedheera as keessatti. Mee taatonni achi keessatti hirmaatan biyya garaa garaarraa akka dhufan odeeffadheen ture dhugaadha. Taatonni achi keessatti hirmaatanii ka Beeljiyeem irraa fa'aa Kanaadaa irraa namni dhufee jira. Asuma Taanzaaniyaa irraallee Keeniyaa irraallee Itoophiyaadhaas nama hedduudha gara nama 30 ni ga'uudhee yaada. Aktoroonni nama fakkeenyaaf warri fiilmii Ingiliffaa fa'aa irratti kiswaalii fa'aa irratti dalaganii jiran fa'aa jira achi keessa. Oromoo mataanee jechaadha warra Taanzaaniyaatti dhalatan fa'aa afaan Oromoo qulqulluuma dubbatu. Gosa Oromoo hunda of keessaa qaba. Haga Gabraa, Ormaa, Garrii hunda ka Oromiyaa keessa jiran illee. Mee akkami gama maallaqaatiin fiilmiin kun hedduu si fudhate? Maallaqa hedduudha kan inni irratti baase. Xiyyaarumayyuu karaayii huccuufu xiyyaarri ittiin birriimti xiyyaaratti ba'iyyuu deebi'ee fiilmii tokko hojjechuu ni danda'a yoo xiqqaate. Tarii sadarkaa fiilmii Oromoo kana ol guddisuuf moo yaadni kee maal ture? Anirra guddaa xiyyeeffannaan kiyyas dhugaadhaan fiilmiin aartiin Oromoodhaa warruma aartii jaallatuu fi artistootumaanitu xiqqoo carraaqqiin godhama malee gabrummaan akka malee aartii Oromoo kana gadi qabee jira. Keessumattuu fiilmiin akka hin guddanne godha maaliif baajata guddaa waan barbaaduuf jechaadha. Sababii sanaatiifan illee irratti xiyyeeffadhe uummatuma Oromooti kana bira dhaabbatee illee na gargaaree na dalagsiisee sadarkaa kanaan na ga'e. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa har'aatiif qopheessine asumarratti xumurreeti kan jirru kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddasaan ture. Qopheessituun sagantichaa immoo Firaafolee Dhugaasaati. Boru walitti deebina odeeffannoon kan